بسم الله الرحمن الرحيم. دران درسني سكنتا كينيا راجل كبوداب قرآن أشرف محمد قرؤون إيقل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. صدق الله العظيم. kabajamoota keessummoota keenya kabajamoota keenya ayyuwwanii fi saayintistoonni asitti argamtan keessummoonni keenya magaalaa kanaatii fi kan biyya alaatii dhuftan obboleewwan keenya baga nagayaan dhuftan. nutis simannaa islaamaa isiniif goona. assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. nageenyi rabbii isinirraa jiraatu. keessummeessaaf gaggeessaan sagantaa kanaa ana mataa kiyya Muhammad Naayik naan jedhan. walgayii kanarratti hayyuun barumsa nuu kennan Dr. Zaakir Naayik jedhaman. kanaafuu Dr. Zaakir Naayikii wajjin gabaabseen wal isin barsiisa. Dr. Zaakir kolleejjii eegumsa fayyaatti barumsa dawaa xumuranii doktorummaadhaan eebbifaman. yeroo ammaan tanaa
islaamummaa barsiisuu fi babal'isuu dalagaa jiruu mataa isaanii godhatanii guutuu addunyaa keessatti daawaa oofuu jiran. Dr. Zakir Naik waldaa Islamic Research Foundation jedhamu irratti dura ta'an. Dr. Zakir warra waa'ee amantii qorannaa gochuurra jiran keessaa warra duraatiif warra addunyaa irratti dubbiidhaan beekame keessaa tokko. Dhi'uma kana Ameerikaa, Biriitaaniyaa, Kanaadaatti barumsa kennanii deebi'an. Achittis magaalaa adda addaatti walgahii 56 irratti barumsa kennanii deebi'an. Kanneen keessaa New York, Ottawa, Montreal, Toronto, Halifax, Hamilton, Atlanta, Chicago, Indiana, Police Houston, Los Angeles, Leicester, Birmingham, London fi kanneen kana fakkaatan. Iftaanis boru qofa oolee Bangalore barnoota jaha barsiisuudhaaf sagantaa qabanii bobba'uu deemu. Boru ganama sa'a 4 irratti sagantaa jalqabaatiif bararu. Achumarraan itti fufuudhaan guyyaa 3 booda gara Singapore bobba'u. Biyya sanittis guyyaa 6 barumsa kennuudhaa adeemu. Achiin itti fufuudhaan guyyaa 6 gara Maaleeshiyaa deemu. Kabajamtoota keessummoota keenya Dr. Zakir Naik waa'ee amantiitiif saayinsii zamanaa irratti beekumsa guddaa waan qabaniif lameenuu wal cinaa qabuudhaan beekumsi isaan nuu kennan haalaan faayidaa nuu qabaata. Ilmii guddoodha achirraa arganna, akkasumas ilmiin islaamaa guutuu hir'ina hin qabne tahuu mul'isa. Mata dureen barumsa keenyaa irraatis Qur'aanaa fi saayinsiin zamanaa waldidumoo waliif galu gaafii jedhu jalatti hundaa'a. Mata dureen kun maaliif filame gaafiin jedhu yoo ka'e, amantii fi saayinsiin ilma namaa jireenya sirna qabu gammachuudhaan akka jiraatu kan nama cimsan waan ta'aniif mata dureen kun filamuu danda'e. Amantiin yoo dhugaa irratti kan hin hundoofne ta'e haqaa'iqa saayinsiin qoratteetti dhaqqabduu wal morma. Kanaaf kitaabban amantii hedduun saayinsii morma. Jechi kitaabban amantii hedduun akka saayinsiidhaan waldidu saayintistoonni hedduun ibsanii jiran. Kanarraa ka'uudhaan Quraannis saayinsiidhaan wal mormamoo waliif gala gaafiin jedhu gaafatamuu danda'e. Kanaaf yoo gaafatame haalaan xiinxalamee deebii quubsaa argachuu barbaachisa. Kana bayaansanii ibsuudhaaf Quraanaaf waan saayinsiin qorattee itti dhaqqabde wal cinaa qabnee ilaaluudhaaf walga'iin kun qophaa'u. Dr. Zakir Naik erga barumsa isaanii nuu xumuranii booda yeroo gaafiif deebiitu jira. Kanaaf barumsaarraa irratti hundoofnee gaafii barbaachisu mara gaafannee deebisaa qalbiin haxiinxalla. Achi booda Quraanaaf saayinsiin waldidumoo waliif galu gaafii jedhuuf deebisaan isinu gara Dr. Zakir Naikittan isin dabarsa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كبجمو كيسموتن كين obboleewwan dhiiraa dhalaa baga nagayaan dhuftan akka islaamaatti isinsimanna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Nagayaa fi rahmani rabbii isinirraa jiraatu.
ربي نرها جالتوس ربي نرها غرغاروس متى درين بروم سكين يارآ قرآن في ساينسي زبنات قرآن